Saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa baroota dhufaa darbaa rakkoo fi gaarii waliin qooddachaa as ga'aniiru. Yeroo dhiyoos garuu qaamoleen tokko tokko uummattoota waan hamtuu fi gaarii waliin dabarsan kanneen addaan qoqqooduuf wantoota tokkummaa cimsan caalaa waan waloomaa fi seeneffama waloo hin leellisne dogoggora sirnoonni darban kaleessa raawwatan tokko akka ciminaatti yoo faarsu kaan immoo qeequun galtee siyaasaa taasifatanii itti fayyadamaa jiru. Inni yaadama moofaa fi dogoggora sirnoonni darbe kaleessa raawwataniin waloomni akka hin laafneef dhaloota barsiisuuf seenaa dabee barreeffame walooma hin leellimne sirreessuuf maaltu hojjetamuu qaba jechuun jiraattota magaalaa Finfinnee fi hayyoota gaafateera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada isaanii EMN'if kennan waloomaa fi tokkummaa cimsuuf seenaa dabaa raawwatame tuttuquun godaannisa kaasuu osoo hin taane gaarii isaa ta'uu yaraa irraa barachuuf itti fayyadamuu qabnaa jedhan. Kaleessarraa waan tokko barachuun dura jiraata. Wanta nurraa barannu sun waan gaarii kaleessa hojjetame waloodhaanis hojjenne dhuunfaa keenyaas hojjenne isa kan waloo goonee itti fufsiisuudha. An kaleessa fudhanne waan kaleessa dhaalle waan gaarii sana itti fufsiisuudha. Seenaarraati waa barachuu qaba. Seenaarraati waa dubbisuu qaba. Sakaleessaa sada jiraachuun qaba jedhee achumatti cichuun garuu sirriidha jedhee nama waan keessa darbine yaadachuun beekuun dhaloota egereedhaaf murteessaa ta'uu danda'a. Seenaa waloon walutumnee tarkaanfachuufis ta'e baratti ce'uuf murteessaa ta'us namoonni kunneen kaasaniiru. Kaleessa jiraanne keessaa gaarii sana fudhanne saborii bal'isnee cimsinee hojjenne Itoophiyaa cimtu ijaaruu. Seenaan waloo irratti xiyyeeffannoo gochuun baay'ee murteessaa ta'a. Dhaloota barsiisuuf, biyya guddisuuf, wal maddii dhaabachuuf, wal utubuudhaaf, wal qeequu keessaa baay'ee namni wal utubuudhaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef seenaa waloo irratti xiyyeeffannoo goone irratti hojjechuus qabna jedhetanii yaadu. Wantoonni uummattoota walitti hidhanii fi walooma ibsuu danda'an hedduudha kan jiran hayyoonni kunneen biyyi kan guddattus ta'e waloomni fi tokkummaan kan nu gumaacha lammiilee hundi taasisan walitti hidhamee ta'uu kaasaniiru. Dhugaan lafa jiruun waa himuu dhabuun keenya waa barreessuu dhabuun keenya rakkoo hedduuf nu saaxilee jira. Amma seenaan waan darbe qorata. Waan darbe nu amma deebifnee tolchuu hin dandeenyu. Sirreessuus hin dandeenyu. Wanti gaariin hojjetamee ta'e hojjetamee darbeera. Wanti badaanis hojjetamee darbeera. Wanti waloo taasisuu waa baay'een itoo jiru wanta gargar baasuu irratti xiyyeeffachuudha rakkina kan fide. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessa walqixxummaa yaaduudha kan jiru. Namni kamuu dhalootaan umuriidhaan hiramee haala ittiin gahee isaa umurii isaatiin baatutu kennamaafii ture. Dirqamas mirgas haala sanaan jiraachuun walqixxummaa sana fiduun wanta waloonuu ta'uu danda'a. Taateewwan badaas ta'e gaariin kaleessa raawwataman dhalootaarraaf barnoota malee madda rakkoo ta'uu hin qabu kan jedhan hayyoonni EMN'if yaada isaanii kennan godaannisa darbe hooquu caalaa waan waloo fi tokkummaa biyyaa cimsan irratti hojjechuu qabnaa jedhan. Aadaa walii fudhatanii jiranii, afaan walii dubbatanii jiranii. Uummata hedduutu fakkeenyaaf guddifachaa moggaasaadhaan Oromoon saboota biroo hedduu ofitti qabe. Booda immoo adeemsa keessa Oromoon afaan biraa baree amantaa biraa bareen kiristaanaa ortodoksii amaarinyaa dubbatu maal jettu walakkaan samii Oromoodha kan. Wal keessa dhufeera jechaadha. Sigaleera. Kanaafi waan kana waan yeroo dheeraa kaasanii waloodhaan wal duukaa sosocho'aa turan uummata Itoophiyaa. Daldala callisaa kan jedhamu ture. Kaaba Itoophiyaa Aksuum irraa kan akka soogiddaa, kan akka sibiilaaf kan kana fakkaatan fuudhanii geessanii naannoo Beenishaangul irraatti uummata Saassuu jedhuun wal jijjiiraa turan. Uummanni Saassuu jedhamu kun immoo warqeedha fidaa ture. Haala kanaan itoodhuma afaan waliillee hin danda'iin wal jijjiiree waliin jiraachaa ture uummanni kun. Kanaafuu seenaa keessa waa baay'eetu jira. Fakkeenya kan ta'uu danda'an, kan uummata walitti hidhuu danda'an, kan uummata walitti fiduu danda'an. Karaa diinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa. Kanaafuu sana gabbisuutu baay'ee barbaachisaadha.